Akka mul'atan dhaggeeffattoota jaalatamtoota hordoftoota keenya YouTube chaanaalii keenya sabskiraaybii gochuudhaan maatii keenya akka taatan kabajaadhaan isin gaafadha. Akkuma beekamu haala dhimma biyyoolessaatiif mariin geggeessinaa kanneen jedhan paartii badhaadhinaarraa dubbiin hamtuun paartilee kanaa keessatti dhalachuutu dubbata. Marsaalee hawaasummaa keessaayyuu fuula feesbuukaa irratti irra caalaatti dubbachuudhaan barreessuudhaan kan paartii kanarrattis qooda guddaa qaba jedhan qondaalli guddaan Obbo Taayyee Danda'aa dhimma tibbaa kana hoggantoota isaanii keessaaf poolisoota Oromiyaarraan kan ajjechaa jaarsota Karrayyuu abbootii gadaa Karrayyuu irratti akka hamaa barreeffama tokko gadhiisan. Akkuma walumaan quba qabnu garuu haalli amma marii biyyoolessaa kun keessoo keenya keessatti yoo hin mari'anne yoo amma walii hin galle taate paartiin badhaadhinaa fi waa'een ida'amuu keenyaa sun rakkina hamaadhaaf akka saaxilu dubbata. Obbo Taayyee Danda'aa tiimii isaa wajjin qeeqa garagaraatiif wantoota haala paartiilee ammaa kana keessatti rakkinoota hamaadhaaf saaxilaman ifa goonee dubbanna jechuudhaan kan akka Hangaasaa Ibraahimii wajjin kan paartii badhaadhinaa fi mootummaa naannoo Oromiyaa qeeqaa jiran ta'uutu himama. Obbo Shimallis Abdiisaa yookaan tiimiin pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa Obbo Shimallis Abdiisaa garuu wanti kun otoo laallamee marii itti kenname jechuudhaan sodaa fi haala amma rakkina biyyattii keessa buute kana kan ibsanidha. Akka isaan jedhanitti Shimallis Abdiisaa yookaan pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa fi tiimiin isaanii haalli amma nuti biyyaaf marii goonu kun bifa walqixxaawaa ta'e jechuudhaan dubbata. Haa ta'u garuu namoonni hedduun tiisisa irraa damma eegan jechuudhaan kanneen dubbatanis ni jiran. Paartiin PP yookaan paartiin biyyoolessaa amma marii goggodhu kun yoo hayyoota hin baasne marii san irrattis yoo hayyoonni hin hirmaanne bilaashuma jechuudhaan fuula marsaalee hawaasummaa irratti dubbii ijoo ta'aatii jira. Kanaaf kan kana fakkaataniif qophii keenya argachuudhaaf YouTube chaanaalii keenya sabskiraaybii gochuu akka hin irraanfanne.